By the way, singling garida or singling or rohun garida. Malif garida yadi. Inni charra argate dhufee dabalama inni charraan arganne immoo waan irraa barataa yaani hiyyoot jireenya hin barataa yooneeti murtii wasdoal eegale innaa warri kanarraa hafe immootu kalli walli jettee aram am double single illee nin jiraata single single la akhirat kun andreji tawno sin double single jatte kun la double single jechun single akhirati meti infam dotla double single jechun ka friendi way hide jiru fuudhe disen difne ofi qabamte jirdi ofi hiyoti keessa seen walbaad akkas jechuudha okay eegale malee akatia dacha na single desa jedhamu sanii miti afaan oromootti gaafa hiikamu wayii ganni ko akkasi gaamma garamdee maartare reedi bannaatin nuyaasi meesi duna gadi siyaa baasu siyaa yaamu warri jettan wallaa laazim si deengadda dhiibbaa isin gootanii jechuudha gara doolaar 100 kasaarsine ani hiriyaa koollee fudhadhee deemee jechuudha nyaannee dunnee bashannannee gala mee amma inni ala jira jechuudha gaditti wayisii dunaa dhufee makiinaan siyaa fuudhu warri jettan jechuudha itti naaduudhaa reeditti. Jiilee badee barachumaan jiilee badee keessaaraa baay'ee baajata baay'ee nyaattanii yaamat nu hedheetiniin badee isin harkaa. Amma rakkoo sanii miti gaita. Sa'aatii ol simuu dide sa'a dalagaatti dalaynuu fi sa'aatiin itti mana galamutu baay'ee ol simuu dide. Rakkinni kan keeriyaa. Fuutee deemtaa. Argitanii gaa rakkinni isii ofuma isiitiif affeeramuu ka qabdu gabaabaa iftee fiddi gabaa yoo fiddu san akkasuma akkuma gurbaa wayii jedhe wannoo diinagdee kuffisti. Riyaa of jala hambiste yoo ofiin of sarraftan kootta yoo ani isin sarrafe kophaa kee. Yaa habiibii gabii minciin keenya si gama eessaaf inni of sarrafna. Amma rakkoodha beekta. Yoo namatti fidde san illee of sarrafi jenneen taajabbii biraa keessa seenna. Kanarra akkanatti taa'uu wayii wal qabanye. Jettere? Didamee? Didameen jedhu? Didameera. Iyyee maal goona gaa? Didameellee hin didamu. Itti yaanne xiqqoo itaa wayii si buusa. Yaa sadii muluu manaa gadi hin baane. I am sorry habibti. Biizii si jalaa ta'e. Guyyaa sadii muluu gaa isin man deemi. Obarii jalqabe lakkoofsaan argee faayiroo jirta habibti amma si fuudhaa dhufe. Mushuwaadha. Naannitanii nama biraatiin amma si fuudhe jedhe. La ani baay'ee obarii hin dalagu. Taaksii illee hin dalagu. Namoota ejensii keenyarraan dhufan eerpoortidhaa fida. Nama ofii kiyyaa fida malee. Waan biraatiif ejensii qabna. Promooshinii dalagannaa immoo. Promooshinii dalagannaa osi. Warri nu hordofaa jiru hordoftoota hawaasa galcha hordoftoota keessa jeta. Namoota jira. Akka biyya biraa san dalagattee hojii irratti xiqqoo hanqina jira yaani hin duriyatanan biyya kana dhufe beeyta. Warri dhufuu barbaadan lakkoofsa waasappii irraa hundaa kulasuma profaayilii ala fudhattanii waasappii sagalee qabdan bilbila ani miti. Bilbila nama 100 keessummeessuu hin danda'u sagalee qabdan sagalee teessan dhageeffadhee isinii deebisa. WhatsAppiidhaan dubbisaanii yaasumaanuu WhatsAppiidhaan nama kuma yaadachiisa. Koobsareedii kunoo piroofaayilii isaa yoo tuqxani piroofaayilii isaa jala jira. Achi seenaatii lakkoofsa isaa fudhadhaati. Namoonni ispoonsara nama isiniif ta'u qabdanu biyya alaatii Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaadhaa namni fira qabdanu kan faamiliis ta'ee firas ta'ee ijaarsas ta'e warri qabdanu yoo isin fudhachuu barbaade
kuno reedii hadubbisu reediin immoo torbii lama keessa kaayiroodhaan baasa kaayiroodhaan immoo deemuu hin dandeessan ispoonsaraa jechuudha. Garuu yoo nama qabaatan malee hin dhufinaa nuyyuutu nama qabaa hin dhufne kunaas. Yaa fira yoo qabaatan irra gaariidha. Itoophiyaarraa Kuweetirraa Dubaayirraa Kwaatararraa biyyoota Arabaa biyya feetanirraa isin fiduu danda'a daayirektii as taa'ee achitti viizaa isinii rukuchiisee waa hunda isinii fixe. Yaa hunda caalaa hin gowwoominaadha. Hojiidhaaf jettanii biyya kana hojii ittiin jiraattaniif waan muraasa akka deemtanii yoo ta'e malee biyya kanaa gadhumaa jiraachuu akka biyya biraa. Manaa jararraa wanni nyaatan jararraa hospitaalli jararraa garuu birrii 30,000 Itoophiyaatiin hin dalagattu. Kun gilsii jirtu. Kanaafuu hojiidhaa fi hin yaadamu. Dhufanii immoo yoo inni galmoofnee carraa yoo inni nuu kennite eegganna yoo jettanis immoo innis waa yaadamu miti nuyyuu kunoo amata 5 moo 6 jirra. Garuu biyya alaati warri faamilii qabdan amma faamiliin Itoophiyaadhaas hin baasuu dadhabee Kaayiroo yoo dhuftani biyya baqaa 3 keessaa Keeniyaa, Kaayiroo, Ugaandaa keessaa yeroo muraasa keessa si fudhachuu danda'a. Keessattuu kan ijaarsa qabdan maatii 8 hanga waggaa 1 keessatti si fudhachuu danda'a. Warri maatii qabdan farramanii dhufanii ispoonsarsii ta'anii si fudhachuu danda'u. Akkasitti hubadhaa. Yaa wal gowwoomsanii wal kasaarsanii yookaan bu'aa walirraa fudhatuun gaarii miti waan jiru beekaa seenuun gaarii. Waan dalagaan jiru WhatsApp irratti namoota nan hubachiisa. Yoo as dhufte waan akkanaatu odeeffannoo qulqulluu isinii kenna. Walaakin dhimma biraatiif akka biizii nan goone dhimma bilbila hojiitti namni dhimma dhuunfaa barbaadu bilbila kiyya nama biraatti irraa argatuu dandeettani. Dhimma hojiitti irratti immoo waan hojii haasofne gaariidha kuni masaasabeedha. Innaan aanchi oduu waliin haasofnu lafti dukkanaa'e akkam? Dhugumaa akkam dukkanaa'e amma ifaan turre moo maabiraatii makiinaa bantee turte? Maabiraatii miti lakki dukkanaa dhufe amma baatirii ajjeesaa dhiisii waan ifaa ifachuuf fedhu. Sa'aatiinis yaan sa'aatii 2 ta'eera. Ani jaartii Kaanaadaa qabaadhu. Isiidhaan mari'adhuuti yoo isin Kaayiroo deemi Kaayiroo irraa si fudha jettee dhufuu dandeessaa reebiisi. Nama keessan dubbisuun gaariidha. Yaa. Maali jirtanii akka biraan deemnash tanaaf kashaal banna. አንቺ ቁመተሰር አልহামዱሊላህ ወላሂ ደህና ነኝ። እጄም እግሬም ይታደላኛል። ሚድልክዘር ኧረ እኔ እንዴት ነው የሚወጣ? እጄም እምቢ አለኝ። እሳ ስልኩ ደግሞ አንዴ አውጣኝ እባክህ። እኔ በህልሜ ትመጣብኛለህ፣ ይረግጣለሁ፣ ይይዘኛል። ለሁሉ ተባህር ነው እንዲህ አምልጦ የመጣው። ኧረ ላላ ብለህ አውጣኝ። ዋ በሬዱ እኮ አፈር በበላሁ እንዲ ቪዲዮ በይ ቪዲዮስ በዚህ ገደ ቡቄታሚ አቴሩም ተበይታ የሩም ተበይታ ባል ያለ ኧረ ላላ ብለህ ይኒ ባል ጥያቄ አለ አልፈልግም። ባል ያላቺ አሁን ነረት እንደወልን ባል ያለ አንቺ ባል አዎ አለ የት ነው አለኝ? የት ነው አለ አንቺ የት ነው አለ? አዎ አለ። ከሚሴ ነው ያለው የባለቤት ከሚሴ ልጅ ነው። አንቺ ኦሮሞ ነው? አይደለሁም። አማራ ነው? አዎ ስልክ ያለው ጎቢ ነው። አውጣኝ። የጀርመን ሮዝ ታላቅ ልጅ ነህ። ይነት ያርገንቱ ማን ስለማልኩ ሲወር ሲገጭ ሲንገረ ማሊቨር ገተ እጆይ ነው መጠጥ ከታ ሚገር በኒጋኒ ቦም ረቆንጀራ ዱቄታም እርገጣት እያለ ነው መሰለኝ። አንቺ ዱቄታም ነው? ኧረ እኔ ዱቄታም አይደል ነው፣ ሞረቢ ዱቄታም አይደል ነው። እባክህ ስልክ ያድርጎ ነው። አውጣኝ። ይወጪን አውጣኝ። ስልክ ያድርጎ ነው። በሬድ እኮ የፈጣሪ ከባለቤት ይመጣ ምን ነው አፉራ ጉባን ባፈትንሲ እንጪ ሳተሞንታ አጣ እንጪ ሲሳ አይደለሁም። ዋ አጂቶኛ ለስበህ አስገባኸኝ አንተ ሰውዬ። አሁን እኔ ምን ላደርግ ነው? የሳብከኝ
እኔ ደግሞ ስልኩ አላወጣል። ኧረ እባክህ እኔ በህልሜ ተመጣብኛል። እየፈራሁ ነው። እኔ እየፈራሁ ነው። ትገርፈችው መለከ ሰባሱን በይቷት በሬድ አንተ ልቡ ኪያ ነህ። አውጣኝ እባክህ። አንተ ልቡ ኪያ ነህ። ልቡ ኪያ ነህ። ስሞትልህ አውጣኝ። በሬድ እኮ ቆንጆ ነህ። ዓለም ላይ እንዲህ አንተ አይነት በሬድ እኮ የለም። እባክህ አውጣኝ። ኧረ ላላ ብለህ አውጣኝ። ነጃለታን ጅርቱ ነፋርሲኒቲ ተገሳ ነጃለታን ጅርቱ ነፋርሲኒቲ ታብታቢ ጎር ስንቡሳ አውረደኝ እንጂ አንቺ እትና ቀብዳ እስቲ በኦሮሞኛ አውረዴ። ምንድን ነው ላዳህ ብላችሁ ፋኖ ለምትሄድ ምን ማለት ነው? ማልታቴ ኦሮሞኛ እንሽሩ። አንቺ ኦሮሞ ነው? ያደ ኦሮሞ አይደለም። እሺ ገድቡ አውርደ እሺ አንዲሰራ ቡይካ ሳሚኝ አረብ ምን ነው ይሄን መቼ ስራ አጣሁኝ። እዚሁ ሞታታለሁ። ቁጭ ብዬ እውላለሁ። አማራ ምስኪነ ከነ ጋፋ ቀበነ ከነወጠወጡ ጋፋ ገዲሰን ዘራፍ ጀዱበት ኦሮሞ ጋላ ጀሮች ባኒ አለቀባበኒ ሞ እኔ ብዬ አላውቅም። እኔ ኦሮሞ ጋላ ብዬ አላውቅም። ይኸው ብዬ አላውቅም። ወላሂ ወረቢ አንዴ ሲያናድዱኝ አንዴ የተሰደቡኝ ይሳደባለሁ። ግን ኦሮሞ ጋላ ብዬ አላውቅም። ወላሂ እሺ እናት አውርደኝ። አንቺ ምስኪን ነው በድቡተ ኮሜዲ ተቆ በረስናዎች ደብስራ ነው ወላሂ ፈይታሚ ከና ፈሪት ካሪ